Oromoon beekaan qabduu nun jettanii mammaaka. Nutti boonaa turtanii dhugaa keenya haqaaqa. Kan kaleessaa yoo herreegne hoo? Kan kaleessa herreegnaani gochaa keessa hamaa. Boossee baa osoo hin taane du'aan siif madaadama. Itoophiyaan immoo akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde Oromummaa kana jaallattee osoo hin ta'in dirqama accept gochuu qaba. Waa'ee amantii qofaa miti dhimma Oromummaati. Dhimma gartee kaambii milik diiguu. Maaliif jennaan saba ni jibbaa jiru sana keessa raayee jira. Afaan ni jibbaa jiru sana keessa raayee jira. Itoophiyaan jedhi baanan kun Itoophiyaa akkamiiti? Saayikooloojii nafxanyaadhaan ijaaramte. Uummata afaan keenyaan amantaa isaa gaggeeffachuudhaaf hayyaame argate kanan Gammannee fi maal jenna? hani an jennaan baga gammaddanii. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diini waa hunda taasisu. Ustaaz Raayyaa haala yeroo irratti waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru irratti waan tokko nuun jettu jedhee tan gara keessan dhufe maal jedha? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga dhufte. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sinillee baga nasimattanii mee waan ta'aa jiruu fi waan ta'ee darbeerraa waan tokko mee waan hawaasaan jettan yookaan waan dabarfattan. Hawaasa kabajamoo mirgi uummata Islaamaa waggoottan yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa ture bara lamman sadan darbe keessa mirgi uummata Islaamaa mirga nuu deebi'ee gurguddaa isaa akkuma qabnu. Ayye sana keessaa maal mee kan nu deebi'ee yookaan kan nuti argan? Mirgi nuu deebi'ee gurguddaa isaa keessaa. Dole gurguddaa isaa keessaa tokko. Baankiin dhalarraa bilisaa hayyamaa argatee magaalaa biyyattii keenya kana keessatti hayyamaa argachuunsaa baruma dhiyeenyaa kana akkuma isin beektan waggaa 3 as. Mee kabiraa'oo? Dhimma gumii Islaamaa of danda'ee ofirra dhaabbatee bu'uureffamuun isaa akkuma isin beektan waggaa darbe kana reef hayyamaa argatee of danda'eeti. Iyyee waa'ee majlisaatii wal qabatee waa hedduutu ta'ee ture har'allee wanni ta'aa jiru waan sanaa wal fakkaataa. Mee yeroo sana kam turan jedhu? Nu majlisa filachuu keenyaan jaratu irratti boo'e. Jaratu irratti gubate. Jaratu irra itti maraate. Waa'ee majlisaa sanaa wal qabatee waa hedduutu ta'aa ture yookaan waa hedduu gochaa jechaa turanii sana keessaa mee kan nuti akka fakkeenyaatti fudhachuu qabnu isa kam? Gaafa sheehajjiin filamanu sheehajjii jechuu baqa muftiin jijjiiramuu jechuu baqa Oromootu filameedhaaf hedduu itti ilaalatan. Hedduu itti gubatanii. Akka jedhi gubataa turan namni baay'een ni beekallee ni hubatallee. Jala sararaa kana ofitti himaa. Ofitti simaa turre walitti simaa turre ammoo mee akkami mee. Ammas ta'u eega filame iyyii waa tokko yookaan dandeettii miidiyaatti fayyadamu waa tokko nu gochuu hin danda'u. Sana inshallah gaa harka keenya galfannee jirra ka ammaa kana kan haala ammaa yeroo ammaa deemaa jiru kana kan ammoo akkamitti ilaaltan yookaan maal jettan? Ammas wanni nuti akka sochii amma jiru mootummaa galateeffannuun gaafiin ummata amantiiwwan biraa deebi'aa jiraachuu argaa jirra. Gaafiin ilma namaa kamiyyuu deebi'uu qaba. Mee gaafiin jaraa gaafii akkamii ture? Gaafiin jaraa gaafii afaan keenyaan amantii keenya gaggeeffannaa. Silaa maal ta'uu qaba ture? Kun silaa kadhatamuu hin qabu. Silaa nama kadhachuu hin qabu jechuudha. Kadhatamuu hin qabu. Ayyamuu yoo barbaachisuu hin qabu ture. Ammoo akkam ta'aa jira? Sabaa adda addaatiin waan jiruuf yeroo ammaa kana keessa sochiin maqaa mormii amantiiwwan ayyama argachuutiin naannoo keenya keessatti jeequmsi uumamaa jiru uumamuudhaaf qophaa'amu kuni hawaasni keenya dammaqee. Yeroo kamuu Oromoo wal bira dhaabbachuu qaba. Mee naannoon Oromiyaa afaantu yeroo kanatti silaa akkam? Naannoon Oromiyaa jeequmsaaf yeroo hin qabnu akka kun immoo jala sararamee nuu beekamu. Ni beekama namni baay'een beekaa jirallee hubataa jira. Kanaafuu hawaasni keenya dammaqee akka inni yeroo ammaa kana keessa ummata mirga argatee manneen bataskaanaa manneen adda addaa ofii tolfatu hawaasni keenya keessattuu. Oromoo yeroo akkanaa kanatti ka'ee wal cinaa dhaabbatee warra jeequmsaafis waan tokko godhuudhaa deemu ofirraa deebisuu walirraallee deebisuu ofirraa deebisuu qaba gaa wal ta'e. Kanaaf ummata afaan keenyaan amantaa isaa gaggeeffachuudhaaf hayyaame argate kanan. Gammannee fi maal jenna? Hani an jennaan baga gammaddanii ulfaadhaa nuti isinii wajjiniin jirraa jechuun amaanaa keenya taa'u. Ni jenna namni baay'een illee jedhaa jira osoo man jenneefuu nama akka keessanii kanarraa waa hubatamee jedhamuu fi gargaaramuu bira dhaabatamu mirgi jaraa eegamuu fi waan barbaadan argachuu jiraatti ni gammada jechuudha namni Oromoo tokko. Hayya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira mee amma immoo artistiin keenya Hacaaluun maal jedhee ture jechoota isaa duraanii keessaa waan tokko waan fudhannu qabna. Mee artistii Hacaaluu Itoophiyaan jedhi baanan kun Itoophiyaa akkamiiti? Saayikooloojii nafxanyaadhaan ijaaramte. Oromoon maal gochuutti jira yeroo ammaa? Saayikooloojii sana amma Oromoon cabsaa jira. Kanaaf jarri akkam ta'u? Kanaaf batattisu. Itoophiyaan Itoophiyaa taatee akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde maal ta'uu qabdi? Maal godhuu qabdi? Itoophiyaan immoo akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde Oromummaa kana jaallattee osoo hin ta'in dirqama accept gochuu qabdi. Yoo gochuu baatteef yookaan hin fudhadhu jettee hoo? Lakkiin fudhadhu yoo jette hin wagaana jechuudha. Dirqamaan jechuudha. Wajjin jiraachuudhaaf dirqama aadaa, seenaa, afaan, sabaaf sablammii biyyattii kana fudhachuun dirqama Itoophiyaati. Lakkiin fudhadhu yoo jedhanoo? Ay lakki Itoophiyaa jechuun sirbishii way malaana shaaluu way malaa malee afaan shii afaan Amaaraa malee Amaariffa malee raganni shii iskittaa malee yoo ta'e egaa isaa rabbi beeka. Yoo sana ta'e egaa wanni ta'u kun waan irra ta'aa jiru kana. የኢትዮጵያ መጨረሻ ያዩን
Heeyyatu baga nagaan dhufte walaleessaa keenya mee walaloodhaan waan irra taa'aa jiru kanaa fi waan jedhi taa'aa jiran kanarratti waa tokko jedhime. Gaafa nu bu'aa turre kolfaanu bira tartu amma immoo sin bu'aa gaa dabaree wayya martu. Akkas keenya irratti ajjeefamnee keenya irratti madoofne sammuu keessan keessatti akka kosiitti ajoofne. Waggaa 27 garbummaa keessan baannee kumaatama soo qabnu harcaatuu keessan nyaanne. osoo nutti qoosanii fufuudhanii wal harkaa Nutis bu'aa turre gaa jaarraa tokkoof walakka. dhiinno la deemaa baay'een daandii gubbaa lola'ee Doofaa mootii gootanii hayyuu waardiyyaa ta'e. waggaa 150 qolee irratti sin baannee Qe'ee keenya keessatti harcaatuu keessan nyaanne amma immoo sin bu'aa gaa carraa gaarii jenneerra. jenneerra bara rasaasni Bara rasaasni keessan manatti nu waxale. Nus kolfaa turre miti barii imimmaan buusne malee. barataa keenya baay'ee harka dhiigaan qabdanii Gaafa sana dabareen nu qaqqabaa yaaddanii. yaadanuu bara nu agabuu bullu harkaa dhabnee harcaatu Isini Ameerikaa teessanii kolfa nutti kasaatu. albuuda oromiyaatiin paaspoortii baafattanii Cireen keessan kanaadaadha irbaata si nyaattanii. Ere afar bilu. sabni oromoo silumaa gaafiin isaa jalqabaa Wal makaa osoo hin taane ka'umsaaf galma qaba. akkas ciqilee keessan sana isa hatuun gabbate Saggoosaa gadi qabnaan narraa kaasaaf iyyate. amma gaa Amma gaa bashannanaa turtanii barigaa farsoof biiraa guurtanii. Amma immoo isin bu'aa gaa nutti kolfaa turtanii. oromoon beekaan qabduu nuun jettanii mammaakaa Nutti boonaa turtanii bar dhugaa keenya haqaaqaa. kan kaleessaa yoo herregne hoo Kan kaleessa herreegnaani gochaa keessa hamaa. Boossee baa osoo hin taane du'aan siif madaalama. akkasi galatoome walaleessaa keenya egaa mucaa kana deemtanii chaanaaliin isaa kun kana deemtanii subscribe gochuu akkasuma walaloo isaa kana guutuu isaa achirra dhaggeeffachuu dandeessanii an ergaa qabaaf akkasuma gaa waan haala yeroo waliin deemuu waan gaariin hojjete kanumaaf egaa namni kun walaleessaadha walaleessaa cimaadha tarii walaloo inni asiin dura hojjetaa ture walaloo nama hundatti hin tolle yookaan walaloo akka paartii tokkotti fudhatamu ta'utu mala ammoo namni tokko gaa yeroo hunda waan garee tokko qofan hojjetu yeroo inni waan guutuu saba tokko yookaan guutuu biyya tokko ilaallatu yeroo inni hojjetu jira. Walumaa galatti hojiin isaa inni har'a hojjete kun baay'ee namatti tolalleedha. Deemaatii daawwadha akkasuma jajjabeeffadhaa yoo maalillee ta'e rakkoo keenya irratti waan keenya irratti waluma bira jirra siniin jedha. Mee Ustaaz Raayyaa gara xumuraatti deebinee jirra. Mee uummata miidhamaa jiru kana yookaan uummata maa mirga argattanii maa gaafiin keessan isinii deebi'ee jedhamee itti roorrifamaa jiranuu fi jibbamaa jiran kana akkamitti ilaallaa yookaan rakkoon jiraa sun rakkoo akkamiiti nuyiif rakkoo maaliiti? Roorroon keenya roorroosaati. Rakkoon keenya rakkoosaati. Eeyyee rakkoo walumaan qabna gaa. Kanaafiyyuu akkuma rakkoon isaa keenya ta'etti keenyallee kan jiraa ta'etti. Akkuma rakkoon keenya rakkoosaa ta'etti sababa inni afaan isaatiin amantii isaa gaggeeffachuudhaaf Jibbaanuu Oromoodhaaf qabanuuf jecha maal jedhaniin maal jedhaa jiran. amantii keetis afaan kanaan hin geggeeffattu yeroo inni jedhamu roorrochi abbaa sana qofatti hin dhaabbatu raayyaanis hin laallatu. Eeyyee roorroon kun nama hundayyuu nama Oromoo marayyuu ni laallata. Maaliif jennaan saba inni jibbaa jiru sana keessa raayyee jira afaan inni jibbaa jiru sana keessa raayyee jira. Seenii galee dubbiin. Eeyyee nuuf galaa Oromoo maraafuu ni gala jedhee yaadaa galatoomaa ulfaadhaa egaa Oromoo yeroo kanatti dhaamsa namoota akkasii dhaga'uun akkasuma ofillee beekuun walillee beekuun waan diinni deemuuf waan diinni yaaduuf waan diinni waa godhuuf waan diinni waa jedhuuf hubachuun wal hubachiisuun illee barbaachisaa ta'a. Yeroo takka takka namoonni waa jedhan isin dhabaman dhugaa numa keessaa ta'ee kan yaanni jaraa faallaa ta'ee isin warra amantii islaamaati wanni kun immoo isin ilaallatu maa keessa seentan warra jedhutu jira. Abduu kanarratti maal jettamee? Namni amantii namaa keessa seenuu barbaadu hin jiru. Hin seenuus seenuus hin barbaadnu. Hamilee isin qabnu seenuudhaaf waa'ee amantiitii miti. Eeyyee dhimma amantii keessa seenuu barbaanneetii miti. Wanni amma namni qabsoo godhaa jiruuf maali? Wanni qabsoon amma gartee Oromoon godhaa jiru kun gaafiilee Oromoo keessaa isa tokko. Waan Oromoon qabsaa hafee ture Oromoon galma qabsaa'uuf qabaami. Gaafiilee Oromoodhaa kan haga ammaatti deebisaa dhabe kan Oromoon saamame keessaa isa hangafa isa guddaa isa tokko jechuudha. Dhimma Oromoo fi Oromummaati. Waa'ee amantii qofaa miti. Dhimma Oromummaati. Dhimma gartee kaambii milik diiguu, dhimma gartee mirga ofii ka duraan mulqamne deeffachuudha. Dhimma kaambii faannoo diiguutii jechuudha. Kana keessatti maaltu si galchee ati amantii san hordoftaa maaltu si naqee wanna jedhu irratti kana gartee afaan nu qabuu barbaaddan warri kaambii Oromoo keessa hin jirre kan hin beekne jiraachuu dandeessan. Garuu kuni dhimma keenya alaa ittiin galle alaa ittiin seenne dhimma kiyya alaa ittiin seenne jechuudha. Akkasitti quba qabaachuu qabdanii afaan nu qabuu hin dandeessanii jechuudha. Akkasitti quba qabaachuu fi walillee hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Namni yeroo namni waan akkasii irraa dubbatu waan amantiin kee hin galchine yookaan amantii kee miti maa galte jedha. Yoo ati galuu dhiiftellee bar osoo ati galuu dhiifteef illee amantii kee ta'uu baannaan dhiifte waan kana maan dubbanne maarraa waan tokko tokko hin jenne namaan jedha namni. Kanaaf namni waan namaan jedhu hin dhabamu. Walumaa galatti dhimmi deemaa jiru yookaan wanni ta'e kuni waan Oromoo mara ilaallatu waan ta'eef Oromoo yeroo kanatti waa'ee amantaa as cinaa dhiisee
dhimma sabummaa irratti dhimma namni tokko waa gaafatee argachuu waan isaa irratti of ta'uu waan barbaade argachuu fi mirgi isaa eegamuu irratti waliigallee akka saba tokkootti haa deemnuun dhaamsa kiyya galatooma.